Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota miliyoon beesti warroota amantii biraatiif ashama harka fuunee jirra jirtu bakka jirteetti nageenya rabbii isin faanaa jiraatu annakaa kooti galata rabbii bakka jirteetti nageenya rabbii hunduma keessaniif haa ta'u isiniin jechuun barbaada. Har'ama eenyurraa dubbachuu dhufte akka jettanii Sumayyaa dubbachuu dhufe jechuun Sumayyaa akkasumas immoo hunda isaanii irraan dubbachuu dhufe jechuudha. Namoonni kaan maaltu si gasheera dubbatta jettanii maaliif nan galchuu ilmi namaa nama waan ta'eef ana bichaa ammoo miti kan dubbachaa fi jiru kan bu'aa fi jiru rakkinni Sumayyaa akkasumas immoo mudannoo Sumayyaan qabdu kan qabdus immoo baay'eetu jira jechuudha. Kanaafiyyuu maaliif irraan dubbanne dubbachuun qabaa jechuudha. Dhugaa rabbii maaliif hin dubbanne maa dubbattaan jettanii miidhamuu ishee jechuu gaafa natti dhaga'amu garuma kotti gubadde dhiisaa maal ta'a yoon bahee dubbadhe jechuudha. Isinii warra hinaaffaa qabdanii warra gandummaadhaanii yookaan immoo zarinnatiidhaanii warra wal qooddanidha jechuudha. Ani eenyuun iyyuu nama kamiin iyyuu namummaa isaatiin hin jaalladha malee ati zariin kee kana ani maaloodha ati kana kan jedhamu na keessan jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi maaliif ilmi namaa ilma namaati waan ta'eef rabbiin ijuma tokkoon nu ilaalaa jechuudha. Ilma namaatu addaan nama qooda ilma namaatu addaan nama baasa malee jechuudha. Kanaaf irraa dubbadha jechuudha. Bakka miidhamni jiru nan dubbadha, bakka dhugaan jiru nan dubbadha, bakka dhugaan hin jirre ani iyyuu hin dubbadhu jechuudha. Kanaaf jennaani Sumayyaan hedduu tokko na gaddisiistee jirti. Akkuma beektanii ijoollee fudhatteeti kan isheen guyyaa kaleessaa deemaa turte jechuudha. Hundi keessan iyyuu viidiyoo sana argitaniitu hundi keessan iyyuu dhageessanii jirtu jechuudha. Namoonni baay'eenis irraa dubbattaniitu namoonni baay'eenis irraa haasoftanii jirtu jechuudha. Kanaaf iyyuu jechuunnaani miidhamni dubartii tokko miidhama keenya jechuudha. Otuu wanti kun nurra ga'e otuu sinirra ga'e otuu narra ga'e jedhaati yaada malee namatti murteessinaa nama narrabsinaa jechuudha. Otuu hin beekin otuu nu batii waa tokko zim jettaniima nama rabsuun naqna ani immoo nama na rabsuun nama na tuquu jalaa hin didu jechuudha. Deebisiniif deebisaa jechuudha. Maaliif nama waan hin ta'eef nan obsisiisu callan jechisiisu jechuudha. Dirqama yoon isinii deebise malee cal jechuu hin danda'u jechuudha. Ani isinii miti araba jalaayyuu hin callisu. Yoo isheen nagaan natti dhufte nagaan addaan baana. Yoo isheen dubbin natti dhufte dubbin addaan baana jechuudha. Isinii miti biyya ormaa keessa taa'eyyuu mana namaa mana madaamii keessa taa'eyyuu ishee jalaa callisee hin beeku jechuudha. Maaliif hojii koo nan hojjedha hojii koo nan kabaja nan kabaju taanaani anillee isheen kabajuu jechuudha. Kanatti waggaa 5 guutuu mana tokko keessa dalagee jechuudha. Argitanii? Maaliif yoo isheen na tuqxe anillee nan tuqa yoo isheen hin dubbattu ta'e anillee hin dubbadhu kalaas hojii koo nan hojjedha naa ajajjii bakka eessatti wal lollaa eessatti wal xunnaa jechuudha. Isin immoo fayyaa abbaa nagaa fakkaatanii dhuftaniitu kominti jalatti zarinnati maalitti jettanii mirreeggooftu jechuudha. Mirreeggaayinaa dhugaa rabbiin mirreeggaayinaa hedduu tokko nama aarsitu bara indee namni nama maaliif irraan dubbanne Sumayyaan miidhamaa jirti Sa'idoon miidhamaa jira Ayyuun miidhamaa jira itti dabalee guyyaa kaleessaas immoo wabiin bu'aa ture jechuudha. Argitanii jirtu wabiin haala bareedaa keessan jiru. Haala dhiphinaa keessa jira jechuudha. Dheengadda viidiyoo ayyuudhaa fidee waraabee gadhiisee jennaan maal jettanii maal jetta jaarsa namaa bira maal jetta wabii bira maal jetta akkani bira ati jaartii namaati ati maareedha jettaniitu ayyuutti ooganooftu jechuudha. Namni wal bira naqu namni nama jaallatan tokko bira teessee seenaa softanii mucaan kun miidiyaa irratti ol baatee teessee wajjin haasofte bakka garagaraa jiru mana tokko keessa hin jiran walirraa fagaatanii jiru. Isin namni miidiyaa irratti dhufe dhokannaan amma kana duniyaa kanatu nama arga. Duniyaa kana keessatti maal gochuu dhufte bira teessee maal jettaa ati maalitti akkas jettanii jechuudha. Namatti murteessinaa waan isin irra ga'u waan hin beeknee fi namatti murteessinaa. Ankoo bor maali carraan kiyya maali jedhaatti ta'a yaada malee akkana goote hin jedhina. Sumayyaan amma badii tokkollee hin qabdu jechuudha. Waan aarteefitu fagaatte badii tokkollee hin qabdu. Isinis otuu isin ta'ees hin deemtu hin teessani. Jaarsi keessanis irratti fuudhee hin teessani wallaahi jalan teessani isin beekaa miti. Akkamitti jaarsi kiyyan irratti fuudhee taa'a jala. Maal jedheen jala taasa jedhamutu jalaa deemtu jechuudha. Garuu jechuudha kan Sumayyaatii fi kan Sa'idootii fi kan Ayyuu adda adda akka warra kaanii miti jechuudha. Maaliif yoonaan jettee amma fakkeenyuma tokko isinii fudhadha. Reediin Ummu Firaa'ol irratti yerootti siiduunaa fuudhe jechuudha. Jaallateeti. Siiduunaa kana jaallateetu gaaffii jaalalaa dhiyeesseefitu tole jettee fuudhee jechuudha. Sababii kana Ummu Firaa'ol immoo baatee deemtee jechuudha. Maaliif narratti fuudhaa? Maaliifidha? Otoo ani maal ta'e jennaani ani maaltu natti hir'ate jennaanitu reediin narratti fuudha suudiidhaa jetteetu diddee itti adda baatee gargar hiikamanii jechuudha.
Kan Sumayyaatiif kan Saayidootiif kan hayyuummoo akka isaanii miti. Reedini suudina jaallateetu gaaffii jaalalaa dhiyeesseetu fedha isaatiin fuudhee jechuudha. Saayidoon immoo akkamitti fuudhee ayyuuni of hin ajjeesa si malee jiraachuu hin danda'u sin jaalladha ani si dhabee yoon dhukkubsadheyyuu situ na fa'isaa ani si malee jiraachuu hin danda'u yookiin na fuudhi yookiin of hin ajjeesaa jennaanitu bakka lubbuun ishee ba'uu fuudhee jechuudha. Ilaal bakka lubbuuti bar dubbiin kan Saayidootti balaa fidee bakka lubbuuti. Utuu isheen of hin ajjeesaa si malee jiraachuu hin danda'u jechuu baatte Saayidoon waan fuudhuuf hin qabu jechuu. Amma inni ayyuu jaallatee gaaffii jaalalaa dhiyeessee fi durirraa qabee mucaa kana natu guddifatee mucaa kana natu ija kootirra buufatee mucaa kana fuuchuuf biyya gala jedhee karoorfatee biyya hin galle inni hojii isaatiif iyyuu Itoophiyaa galee biyya Chaayinaa deemee argitanii jirtu viidiyoo isaa biyya Chaayinaa deemee Chaayinaarraa dhufee jechuudha. Akkuma ilmi namaa raftii fudhatu akkuma ilmi namaa boqonnaa fudhate maatii isaa bira dhaqutu maatii isaa bira dhaqee raftii fudhateetu ijoollee isaatti ol deebuudhaaf jedhu mucayyoo kana tasa piraankii godhee jechuudha. Inni yaadayyuu hin qabu akka maatiin isaa sii kenni naminaamin jechaa turanii yaadayyuu hin qabu irraanfatee inni qalbii isaa waa meeqa yaada waan ta'eef dagatayyuu jechuudha Saayidoon. Amma mucayyoo piraankii goonaan si jaalladhe du'e jette karaa argatte karaa banameefi jechuudha. Utuu si ta'es akkasuma goota ayyuutti murteessin utuu si ta'es akkasuma isin meeqa miidiyaa kanarraa comammaa gorora caccabsaan ooltanii isin nama jala deemtan baaftanii hin dubbattanii kabaja waan qabdanii fi saalfii waan beektaniif safuu waan jedhamu waan beektaniifitu ol baatanii hin dubbattan malee miidiyaa kanarraa nama jaallattanii gorora duukaa caccabsaan ooltanii isin. Liifii isaa jala taa'uun ooltaniisin feesbuukii isaa tuqtuuquu isaa jala teessanii gorora caccabsaan ooltaniisin utuu kun abbaa manaa koo ta'e utuu kun na fuudhee maalan jedhan jechaan ooltaniisin yoo wal beenna bara ijoollee baay'een wal beenna dhugaama walitti himuu wayyaa jechuudha. Kanaaf ayyuun immoo karaa argattee itti heerumte inni immoo lubbuu ayyuu baraaruudhaafitu fuudhe malee sin jaalladhaa ani maatii keetiin naa hedduu mucayyoo kana naa guddisaa jedhee hin jenneen si jaalladha bareedduu koo jennee fiqir jennee maar hin jenneen iseetu si jaalladhaa jedheen. Asirratti gamaal ta'ee Sumayyaan hubachuu fi didde inni lubbuu nama tokko baraaruudhaaf fuudhe malee ayyuu jaallatee hin fuune. Ilaali lubbuu baraaruudhaaf fuudhe malee jaalala onnee isaa keessaa hin qabu. Yeroo itti isheen ayyuun ofitti micciirtee ofitti sosochooftee ofitti maal jettu iyyuu namni jaalallee wayii tokko ta'e miidiyaa irratti isin argitu tiktookii irrattis feesbuukii irratti isin argitu abbaa manaa fi manaa tokko gaafa wala hammatanii gaafa walitti dhufanii laa dudda kanaa walii hoossu dudda kanatu laa harkaan hin jiraa miti hin beektu maa isinitti maa harkaanitu walii hoossuu jechuudha. Saayidoon gixxim godhee mammatee dhaabbata malee hin hoossu iseedha kan hoossuu jechuudha. Ilaali. Jaalalli keessa isaan jiru jaalalli keessa ishee keessa jira malee dhugaa rabbii malee Sumayyaan egaa kana hubachuu fi dadhabde laal Sumayyaan kana hubachuu fi dadhabde jechuudha. Saayidoon jaallateen fuune rakkate lubbuu mucayyoo kana baraaruudhaaf fuudhe jechuudha. Sumayyaan immoo kana hin hubanneef egaa dubartiidha inaarti narratti fuudhee inni isaafuu biyya galee jetti isheen ilaal waa meeqa murteessita bara. Atummaan waa meeqa murteessite Sumayyaa dhiisi isaaf biyya galee ishee fuuchuudhaaf sobee bifa piraankiitiinitu anaan na guyyoomsuu fi anaan naas taallaluufitu bifa piraankiitiin gaafate malee isheenuma jedhee iyyuu biyya galee jetteeti kan isheen murteeffattee ijoollee isa dhiiftee ba'aa jirtu. Kanaafuu nuti maal gochuu qabna isin maal gochuu qabdure du'aa'ee gochuu fi akka rabbiin hunda isaanii iyyuu walitti deebisee nagaa buusee fi nagaan gidduu isaaniitti dhalatutti du'aa'ee gochuu fi qabdu malee ati akkana ati zaranyaa isheen maani ati kana akka namaan hin jedhina. Ilmi namaa waan ta'uuf waan carraan irra si buusu hin beektu waan ta'eef shamarran namatti hin darbina dhiirri tokko tortoraan immoo jechuun nama jala deemte afaan tortoraan hin haasahin ati afaan dhiiraama maqaadhaaf dhiiraama kan amma nama jala deemte nama arrabsitu jechuudha. Tokko afaan gowwaanaan jetti gowwaani anaa miti si gowwaani kan iimeelii kireet gootee iimeelii daddabaadhaan iimeelii jajallataadhaan namaa barreessitu si'i gowwaan malee anaa miti jechuudha. Saniifiyyuu Sumayyaa ayyuu irraa dhaabbadda yoo isinitti tole laayikii godha galatooma. Isin galatooma ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada uummata nagaa jira bar uummata namaaf lapheen saana uummata namaa fi garaansaa gaddutu jira jechuudha. Akka nuti Sumayyaadha gaddinuu nama na'uufittu jira jechuudha. Isin galatooma ulfaadha jechuudha gadhee tokko nama jala jira waan ta'eef isin immoo nama balleessiti rabbi namaa qajeelchu malee isin ulfaadha laayikii sabskaabii warri gootan galatooma.